Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan baga jiraatan jecha. Egaa har'a namoonni paaswordii feesbuukas ta'e akkasuma namoonni appilikeeshinii biraa kan paaswordii qaban fayyadamtan kan paaswordii isaanii dagattan akkamitti argattan yuuzarneemis ta'e paaswordii feesbuukaa irra caalatti namoonni keenya feesbuukuma fayyadama waan biraa paaswordii hedduu kan fayyadamu miti. Yuuzarneemii feesbuukaa yookiin immoo paaswordii feesbuukaa namoonni dagattan haala kamiin argannaa warroonni jettan. Tole tokkoffaa irratti googilii seentanii kiroomis googilis yoo seentan rakkoon qabu mee gara googilii adeemnu googilii seentu kanaan hoggaa isinii baname fuuldura kana piroofaayilii keessan awwala googilii kana piroofaayilii keessan asirra iimeela wajjin wal qabatu qaba ka baname ta'uu qaba toora piroofaayilii keessan gattuitu. Okay, hoggaa haala kanaan piroofaayilii keessan isinii fide maqaa googilii keessanii jalatti maqaa chaayinaala keessanii jalatti manaaj yuur akkaawunti googil ka jedhu jira. Manaaj yuur googil akkaawunti ka jedhu kana gattuutu jechuudha. Okay, haala kanaan hoggaa gattuutan gara gubbaa kanarratti sakuriitii isa jedhurra gootu. Isa kanarra gootu jechuudha. Akkana harkistu dalgatti sakuriitii isa jedhu kanarra gootu. Okay, hoggaa sakuriitii ka jedhurra gootu ol harkistu. Okay, paaswordi manaajar isa jedhu kanarra keetu jechuudha. Paaswordi manaajar warroonni feesbuukas ta'e paaswordi appilikeeshinii biraa kan paaswordii qaban dagattan bilbiluma kanarratti bilbila biraa osoo hin taane bilbila harkaa qabdan irratti kan feesbuukas ta'e appilikeeshinii paaswordii gaafatu kamiyyuu haa ta'u dagattan paaswordi manaajar bakka jedhu kana seentanii. Okay, anamma wantoota kanneen paaswordii wajjin fayyadamaa jira jechuudha. Feesbuuka, Goostream, Pileesneet, Referendas, Stream balka jedhu kanneen fayyadama jechuudha. Kanneen googiliidha kanneen. Okay, mee gama feesbuukaa haa deemnu kallattii maani. Feesbuuka irra gattu. Hoggaa feesbuuka irra gattu inni paaswordii kan jiimeelaa kana kan googilii nu gaafata kun kan feesbuukaati miti kan googilii waan beeknuuf kan googilii itti guunna. Okay, paaswordii amma gama takkitti maan gama wantoota nu geessa jechuudha gama paaswordii kan daganne san jechuudha. Kan feesbuuka keenya maaliin bananne lakkoofsa kamiin bananne jiimeeladha moo lakkoofsan bananne ka jedhu haala kanaan nu ka'a jechuudha. Amma paaswordii isaa arguuf ija kana tuqna jechuudha. Lakkoofsa kanaan akka bananne hin mul'atu garuu lakkoofsan akka bananne kun asirratti addanaaf baasee jira lakkoofsa kanaan banamee jiraani. Paaswordiin kiyya haala kanaan naa kaayaa paaswordii kana dhabnee jirra waan ta'eef ija kana tuqna jechuudha. Ija kana tuqna. Okay, hoggaa ijatu inni haala kanaan nu baase jechuudha paaswordii kana haala kanaan arganna. Haala kanaan paaswordii daganne deemnee feesbuuka keenya akka haaraatti loogaa out goonee paaswordii keenya itti deebinee guuttannee paaswordii feesbuuka duraan argachuu dandeenya jechuudha.